Taduute tana lakkoofsuma isii kana intalli mucayyoon jimmaatuun harkaa qabdi. Mucayyoo jimmaa sana naa barbaadaa meeme isiin hin beetti. Mucaan sun akkasitti duute hin beeku. Mucayyoon jimmaa sun immoo isiniin maal jette? Mucayyoon jimmaatuun akkinaan jette nafa dhiqadha jettee nu biraa hafte malee madaamiin hin darbine. Daqiiqaa 50 booda turree madaamiin dhaqi ilaali yoonaan jettee an deebi'ee ilaaluu isiin bishaan keessa kuftee bishaan keessa jirti. Boqottee jirti. Mucayyoon jimmaa sana naa bida. Maaliif beektu? Bishaan yoo bishaan isii dhaggeeffadhaa la yoo bishaan gandaa ta'e adda Nasriyaan firasiiti la firasiiti nasriyaan ijoollee isaanii nasriyyaa mucaan duute isiin aarsiidha muubee ishii galuu fi ji'a lama bichaa qabdi beeka galuu hedanaa tsamanuun jette malee aduu arbaa ganama na dubbistee galuu hedaa naan jettee na haasoftee bakkee amma isiin itti bakkeen amma isiin jirtu kun mana obboleettii namittiiti. Ijoollee lama qabdi abbaan manaa isii adaamaa hojjeta. Ijoolleen sagalee ijoollee isiitu akka kasheer nu goote gali immaa si barbaanna nu birriin barbaannu jetteen ijoolleen jechuudha. Turteetti mucaan kun erga biyyaa baate? Waggaa lama hin turre waggaa lama qofa. Ilaalaa Oromoo shamarran ilaalaa bareechaati. Ilaalaa akkatti ba'an malee akkatti galan hin beeknu. Ilaalaa Wallaahi baay'ee ulfaata. Galuufani jettee ijoollee sitti yawwana yaaddoon ijoollee si ajjeesee jechuudha. Galuufani jettee waggaa lama hojjetattee shaantaa qopheeffattee madaamii tajjeese. Allaqe. Akkamitti namni aduu harbaa sagalee isiin na ergite aduu harbaa majjeesa. Utuma majjeesuu barbaadde jettee abbaa manaa biratti majjeetti malee bishaan keessa obbuufti madaamii darbattee daamana. Macarashaa dubbii kanaa ammoo walumaan laalla. Shamarran rabbi sina eegu eeggata. Tanuu kun xuraata fixxeetuu ji'a lama erga dhattee ji'a sadii ji'a saddeettuu jedhame garaa nama nyaatu. Tiri galee oggaa lama guutuu dubartiin ilmoo qabdu akka kalli tokko hin ajjeeftu. Ajjeesuu isaa dhiiftee hin deemtu manaayyuu. Wanni kun irratti hojjetamuu qaba. Imbaasii Saawud Arabiyaatti hin bilbilaa amma informeeshinii qabatama. Sagalee madaamiin siif qabde moo sagalee madaamiin sagalee wayii baga duutee alhamdulillah mootachi. Moo maal jettiin? Kajedhu wayyaa argeera. Alhamdulillah mootetti ka jette sun madaamii isii osoo hin ta'in obboleettii madaamii isiiti. Eessaan argadda? Qabdaati? Ani lakkoofsa isiitiin lakkoofsuma isii lakkoofsuma micattii amma micattii matee na taduute tana lakkoofsuma isii kana intalli mucayyoon jimmaatuun harkaa qabdi. Mucayyoo jimmaa sana naa barbaadaa meeme isiin hin beetti. Mucaan sun akkasitti duute hin beeku. Mucayyoon jimmaa sun immoo isiniin maal jette? Mucayyoon jimmaatuun akkinaan jette nafa dhiqadha jettee nu biraa hafte malee madaamiin hin darbine. Daqiiqaa 50 booda turree madaamiin dhaqi ilaali yoonaan jettee an deebi'ee ilaaluu isiin bishaan keessa kuftee bishaan keessa jirti. Boqottee jirti. Mucayyoon jimmaa sana naa bida. Maaliif beektu? Bishaan yoo bishaan isii dhaggeeffadhaa la yoo bishaan gandaa ta'e adda baafanna. Yoo immoo bahara ta'e masbaa gibbii keessaa ka kunoo masbaa jechuun ka kunoo bakka bashannanaa yeroo adii baharii jedhaati. Lubbu masbaaniti baharii jedhaati. Viidiyoon isaa jira miti ba'an. Masbaadha kunoo sagalee mucayyoon jira masbaadha malee gibbima keessatti baharii miti mucayyoon qadeemte masbamatti ijoolleen dhiqatanii jarri biraa mana galee isiin hin dhiqadha jettee nu biraa hafte. Daqiiqaa 50 booda yoggii namittiin daqiiqaa 50 booda deebii ilaali maal taatee turtee onaan jettu yoggii an dhaqu mucattiin keessa kuftee boqottee jirti bishaan keessatti. Alhamdulillah mootachi maaliif jette reeba daamiin? Alhamdulillah mootachi ka isiin jetteen kun mucayyoo durbii isiiti itti bilbila yaala yeroo naasarmee jechuudha. Rabbi cubbuun hin dubbachiisini. Mucaan kun harka namaa keessa jira malee utuu akkasii qobaasii duuteeti. Qobbaa madaamii isii inshaallah firri madaamii isa taatu maal isa taatu alhamdulillah wanni isii jechiisu hin jiru tokko jedha qabasa. Lammaffaan immoo obboleettiin keenya kuni haqni isii baramuu qaba. Kullu nafsin zaa'iqatal moot.
obboleettiin keenya lubbuu siin tumanne wanni garaa nama nyaatu maatii sana na qunnamsiisaati maatii sanaaf illee haqasiisi maaliifi dawwalaa jira maatii irratti yoo qo'imee yoo silkiin naaseen maatii irratti dawwalaa jira. lakkoofsa maatii wal na agarsiisi lakkoofsa haadha siif abbaasii naa fida. Haadhan qabdu abbaan qabdi obboleessan qabdi dawwalaa jirramee. Deeggarsa goonaa fi deeggarsa maalii deeggarsa ilmaansii jechuudha. Kaleessa ilmaansii guddisuudhaaf biyyaa baate kuftee haftee biyya namaa keessatti akkasii barbaaduun cinaatti ho'a kanaan ijoolleen sii deeggaramuu qabu. Rakkinatu biyyaa baasa yookiin mana qabalu ta'a yookiin mana kiraa keessatti taa'u ta'a. Mana dhaqee jijjiira jireenyaan jijjiira mana bita jettee baate ta'a. Waan isiin gochuudhaa baate sana inshaallah yoo rabbi jedhe guyyaa tokko sagantaa qabannee deeggarra bukkeetti immoo duna barbaanne bukkeetti jechuun irraa barbaanne naannoo biraatti. Akkuma keessatti ilaalaa shamarran biyyaa lama. Dubartiin waa malee biyyaan baatu siniin jedhe miti ammatu abbaa manaatti dawwale maaliif biyyaa baate ijoollee gatteetuun jedhe yookiin mana hin qabnu mana kiraa keessa gallaa mana ijaaruuf baate jedha yookiin immoo waan ittiin jiraannu dhabnee jennaan. Eeyyaan sirriidha muube ilalaali. Isin dura awwala Suudii daladdee turte waliin dalagaa turre Suudii yeroo daladdu jechuudha. Dubaayin as na wajjin waliin dalagaa turre Dubaayin jechuudha. Dubaayii galtee heerumtee jettee ijoollee lama eegadeette mana kiraa galtee Adaamaa. Mana kiraa kana keessaa bahee maaliif deebite an afaan kiyyaan jennaan ani waan biraatiif hin deebine manuma kiraa kana keessaa bahuuf deebi'e malee waan biraatiif miti. Mana kiraa kanarra olii gaddeemu tokko ilmoo kan kee siin jaallatu tokko ilmoo kan kee jaallata. Sababa kana ta'eef deebi'ee malee ani ilmootii wajjin biyyatti jiraachuu dadhabeetii miti. Sila kana ta'eef inni doktora aga takkallee taatu ji'aanonni inni fudhatu tun dhima silaa wacii naataati garuu mana kiraa kana keessaa bahuufi. Kadee biyyatti sagalee ijoollee isii wallaahi aduu harbaa jechuudha. Immaa ta'e nan galtuu nusi barbaanna malee birrii hin barbaannu. Immaa nuu gali jedhanii ijoolleen isii ergiteef jechuudha. Wallaahi osoo dhageeffachuu baadhee hedduutu akkanatti tola. Namni dubartiin takka akkatti bayan malee akkatti galan hin beekanii garuu isin ofiin duutee madaamiin isii sunuyyuu bishaanitti gattee rabbiin wallaahi akkasii haa birmatu daa'imman isii akkasitti osoo isii dheebottu haati xiyyaarra naa galti bor naa galtettee osoo isiin dheebottu daa'imman isii karaa hafte sun waan dhummaan daa'imman sanii isaaniif haa birmatu. Waan kana osoo callisuu baatanii wallaahi isii bichaa miti ka dhokatee du'aa jiru miidhamaa jiru meeqa kamtu jira ka ol hin baane adaraa isinitti haa ta'u. Waan amma informationii guutuu argachuu qaba gatii ta'eef tokkoffaa ati akka raawwatu keessaan